Dr. Asaffaa Jaallataa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun xiinxala barreessanii walitti bu'iinsa kana kan oofaa jiru mootummaa Itoophiyaaf ergamtoota isaatii jedhan. Waggoota 150 darbaniif olaantummaa saba tokkoon saboota Itoophiyaa keessa jiran irratti hojii irra oolee jira kan jedhu xiinxalli kun dhiibbaa diinagdee siyaasaa aadaa fi eenyummaa kana mormuuf bara 1970moota keessaa ABO'n kan damee waraanaa qabu hundeeffamuun warraaqsa fashalaa'ee kan bara 1974 kan bara 1991 fi bara 2018 keessatti hirmaatee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo jeequmsaa fi sarbama mirga namoomaaf saaxiluu itti fufeera. Mootummoonni wal duraa duubaan dhufan hawaasa Oromoo keessatti rakkoo hawaasummaa siyaasaa aadaa fi diinagdeen gadi fagoo fidanii jiru jedhan Profeesar Asaffaa Jaalataa. Walitti bu'iinsa irra deddeebiin Oromiyaa lixaan Wallagga keessatti uumamuuf mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo quba walitti qabu kan jedhu hayyuun kun uummanni Oromoo lixa Oromiyaa keessa jiraatu humnoota babal'ifannaa lafaatiif socho'aniin haleellamaa jiru jedhan. Bara 1970moota keessa yeroo hongeen Itoophiyaa mudate uummata naannoo Amaaraa irraa dhufee Wallagga keessa qubate hordofuun humnoonni babal'ifannaa lafaa naannoon kun kan Amaaraati jechuun dubbatu isaanii kan yaadachiisan Profeesar Asaffaa Jaalataa Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ammoo gara humnoota kanneenii goree jira jedhan. Sababbiin guddaan Abiyyi Ahmad bara 2018 aangootti ittiin dhufe qabsoo Oromootiin ta'uu ragaa kan bahu barruun kun booda irra sochii kana ganuun mirga hiree murteeffannaa sabootaa osoo hin yaadin mootummaa giddugaleessaa kan qabate ta'uu eera. Ilaalcha Itoophiyummaa jedhuun mootummaan Oromoo fi uummattoota biroo cunqurfaman qabachuuf itti fayyadamaa ture jira. Kun ammoo gita birookiraasiin waraanaa aadaa diinagdeef siyaasaa gareen uummattoota biyyattii koloneeffataa ture olaantummaa akka argatu taasisee jira jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan caasaa nageenyaa dhoksaan waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee uumee jira. Haleellaa yeroo dhiyoo asitti raawwatamee fi kanneen asiin dura raawwataman caasaan kun itti gaafatamummaa qaba jechuun ibsee jira jedhan Profeesar Asaffaa Jaalataa. Profeesar Asaffaa Jaalataa muddee bara 2018 hamma muddee bara 2019tti loltoonni mootummaa kibba Oromiyaatti namoota 80,000 buqqisuu fi 10,000 ammoo to'annaa jala oolchanii jiru jedhan. Amnesty International yeroo sanitti loltoonni mootummaa namoota nagaan 52 ol waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun ajjeesanii jiru jechuun yaadachiisee jira. Barruun Profeesar Asaffaa Jaalataa kun mootummaan namoota hidhaman baatii hedduuf leenjii dirqamaa fudhachiisee jira kan jedhan hayyuun kun leenjiin kun hidhamtoonni ilaalcha sabboonummaa tarkaanfachiisan akka dhiisaniif kan yaadamedha jedhan. Gabaasni Human Rights Watch adoolessa bara 2022 baasee gocha mootummaan lixa Oromiyaa keessatti raawwate arrabsoodha jedhee jira jedhe. Dhuma irratti kan jedhan Profeesar Asaffaa Jaalataa hawaasni idil addunyaa nageenyi mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka bu'uuf dhiibbaa taasisuu qabu. Kun ammoo kan milkaa'u yoo qaamni walabaa ta'een tokko dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa jidduu seene qofaadha jedhan. Mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota Tigraay wajjin mari'achuuf kan dirqame dhiibbaa hawaasa addunyaatiin irratti taasifamee tureeni kan jedhan hayyuun kun yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo waliin mari'achuu dideem rakkoo siyaasaa waraanaan furuuf socho'aa jira jedhan. Itoophiyaan qaama araaraa walaba ta'een rakkoo siyaasaa Oromoo haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'een furuu malee nagaa argachuu hin dandeessu jechuun Profeesar Asaffaa Jaalataa xiinxalla isaanii goolabaniiti jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti humnoonni mootummaa hidhamtoota siyaasaa lafa awwaalaa qochisiisanii boolla ofii qotatan keessatti ajjeesanii awwaalu namoonni ajjeecharraa miliqan himani. Humnoonni mootummaan bobbaasee hawaasa nagaa ajjeesaa jiran kunneen afaan Oromoo akka hin beeknee fi jibba hamaa uummata Oromoof qabaachuu isaanii jiraattonni himani. Magaalaa Saasiggaa keessatti ammoo dargaggoo qaama miidhamaa ta'e Daawit Misgaanuu Waaqjiraa jedhamu humnoota mootummaatiin ajjeefamu jiraattotaatu nutti hime. Dabalata qabna. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti humnoonni mootummaa hidhamtoota siyaasaa lafa awwaalaa safaranii fi qochisiisuun boolla ofii qotatan keessatti rasaasaan erga ajjeesanii booda biyyee itti deebisaa jiru jedhu namoonni ajjeecharraa miliqani. Namoonni kunneen Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti akka himanitti ajjeechaa suukkanneessaa kana raawwachaa kan jiran raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa uffata poolisii humna addaa uffatanii maqaa duula sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun poolisii humna addaa fi milishaa Amaaraa yeroo dhiyoo Oromiyaatti seenan ta'uu isaanii shakkii qabaachuus himaniiti jiru. Humnoonni mootummaan bobbaase kunneen afaan Oromoo akka hin beeknee fi jibba hamaa uummata Oromoof qabaachuu isaanii jiraattonni himaniiti jiru. Magaalaa Naqamteerraa fageenya kiiloomeetira 18 irratti kan argamtu aanaa Saasiggaa keessatti adoolessa 10 irraa eegaluun
sakattaan addaa fi ajjeechaan jumlaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu kan himan jiraattonni hawaasni lubbuu isaaf sodaachuun gara bosonaatti baqachaa jiraa jiru. Manguddoowwan namoota dhukkubsatoo dubartootaa fi daa'imman dabalatee qaama miidhamtoonni reebichaa fi hidhaa baqachuu sababa hin dandeenyeef mana ofii keessatti hafan rakkoof saaxilamaa jirus jiru. Dheengadda adoolessa 19 bara 2022 magaalaa Saasiggaa keessatti dargaggoo qaama miidhamaa ta'e Daawit Misgaanuu Waaqjiraas hiree akka kanaatu mudatee jiru. Jiraattonni Daawit Misgaanuu barnoota haga kutaa 12ffaa xumuruun magaalicha keessatti lootorii gurguruun of jiraachisuusaa kan himan jiraattonni namni kun qaama miidhamaa ta'uu isaa fi ofiin of bulchuusaa ragaa ba'u. Dheengadda raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin humna addaa magaalattii yoo seenan namoota daandiirra jiran ari'aa akka turan himani Daawit sababa qaama miidhamaa ta'eef baqachuu dadhabee rasaasaan rukutamee battaluma sanatti ajjeefamee jiru. Mucaan kun jechuudha nama baratee kutaa 12 wayitu miidhagaa qaama quran mucaan kun Melisa lamman kun xiqqoo uumama irratti nama olii gadi akkas Melisa daddabaadha mucaan kun akkas gaafa deemu Melisa bitaa mirgaa irratti ciisaa deemaa baratee garuu xumureera mucaan kun jechuudha siyaasa keessatti nama hirmaatu miti tikeetuma fa'aa kan hunda gaddiinsa kun gabaa keessa deddeemte waanuma akka tikeetii lootorii kanaa jechuudha alee keessatti hirmaatee hin jiru. Aanicha keessatti reebicha saamichaa fi ajjeechaan suukanneessaan torbaan kana keessa hammaachuu kan himan maddeen ajjeechaan suukanneessaa dhaga'uuf nama sodaachisuutu raawwatamaa jira jechuun waan arganii fi dhagayan dubbatu. Humnoonni mootummaa dargaggootaa fi namoota nagaa erga to'annoo seeraa jala oolchanii booda naannoo kaampii raayyaa ittisa biyyaatti geessuun lafa awwaalaa safaranii fi kennuufiin boolla erga qochisiisanii booda jiraatti boolla ofii qotan keessa isaan seensisuun rasaasaan ajjeesanii biyyee itti deebisaa jiru jiru. Odeeffannoon hafee kan biraan mana namaa cabsanii qarshii siree namaallee waan akka firaashii kanaa haamuu qodaa keessallee qodaa ro'oo keessallee baaduu namoonni godhatanii mataasanii kaa'atanillee fuudhanii dhuguudhaan waan adda addaati kan isaan hojjechaa jiran. Miira sodaa namni hojii dhiisee daldala keessa jooree nama baqachuurraa kan hafe waraana kana baqachuurraa kan hafe mana isaatti hin gallee manni isaa cufaadhaa mana dhiisee daggalatti darbee halkan kanallee bakkee keessa bula malee namni sodaa guddaa keessa jira yaaddoo guddaadha waan haalli jiru. Ajjechaa suukanneessaan kun hawaasa rifaasisee namuu baqatee gara bosonaatti badaa jiraachuu kan dubbatan jiraattonni dhaabbileen mirga namaa falman yakka hamaan irratti raawwataa jiru kana akka argan barbaannaa ja'anii jiru. Uummanni Oromoo sagalee akka isaaniif ta'u dhaammatanii ijji miidiyaalee gara isaanii akka mil'atu gaafatanii jiru. Komii hawaasa kanaa ilaalchisuun bulchaa aanaa Saasiggaa obbo Alamaayyoo Ejjetaa dubbisuuf bilbila harkaa isaanii irratti bilbilee ture. Aappii obbo Alamaayyoo Ejjetaaf irra deddeebiin bilbilus bilbila nurraa hin kaasne. Komii hawaasa kanaaf deebii akka nuuf kennaniif ergaa barreeffamaa erginee fi itti deebinus yeroo lammaffaaf bilbila nurraa osoo hin kaasin hafanii jiru. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmuu Amnesty International ajjeechaa Wallagga Lixaa Toleetti raawwatame irratti qorannaan walabaa akka taasifamu gaafate. Jaarmiyichi kana kan jedhe ibsa har'a adoolessa 21 bara 2022 baaseen yommuu ta'u ajjeechaan waxabajjii 18 bara 2022tti raawwate kanaan namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu madaa'uu fi qabeenyi barbadaa'uu dubbate. Mootummaan ajjeechaa kana waraana bilisummaa Oromootu raawwatee jee. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ajjeechaa kana kan raawwatee loltoota mootummaa fi garee gaachana sirnaa ja'amuun ijaarameedha jechuun qaamni walabaa seenee akka qoratu waamicha taasisee ture. Miseensi mana marii bakka bu'oota Itoophiyaa fi miseensi paartii Bilxiginnaa obbo Hangaasaa Ibraahim ajjeechaa kana humnoota mootummaan waboo fakkeessee bobbaaseetu raawwate jechuun isaa ni yaadatama. Amnesty Internationalitti daayirekteera bahaa fi kibba Afrikaa kan ta'an Diipros Meekchanaan ajjeechaan gara jabinaa lubbuu ijoollee fi dubartoota galaafate kun qorannoo walabaatiin qulqullaa'ee itti gaafatamummaan jiraachuu qaba jaaniiti jiru.